السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا دعوتوتا وبيتيوب أكم نجاك السنة فيا كتاتن أبدي قدام كبا ويا نينجدا فيديو توكو كدي سني دي سنجرا يا دوتا غرغرا نكنا تجلتكا أنجتشودا وانتي شنكاستن بوتو نيسا سريدا دمي كميجو كراي سامودتين كرا إلالين حال إسافو بتمين سريدا جتشودا وانتي دمي كموجو تاسو جتشودا كنافي إسنران إلالو كومنتي سكشنين كي جتشودا يرو كمو إسنيف بنانا يادا متاكي سني كان الربسو برباديا الربسو أكبر بادت جتشودا متي الربسو لفا كان الرقوم ميجورو نموني تي غرغارة مني متي الربسو بننسو تاس يوجراتي كچارا دندتي أكسي نموني كابدن يوجرات تنجودا وان بننسو نجدني والعربسن فرزر ديمتني في الدنيا تينا الرسول اللي سويته كومنت سيكشن كي يبنانا يادا متاكي سني واني سنتي مولته واني سنتي فكات هنت اجتني وايادن كمو دبچودا فدغوتو قبدو جچودا انغو غوتو قبدو جچودا انا رت وبينا مجدمو كنرت سببني مالي فيني كنسني كاسا سنتي فكاتي اني اسم مالين بريدو اسم مالين تولو اسم يونجرانه وبيتي ويل كومبليتلي انجرو يو اسم جرتن جرا جچو Anjira kanana chinjiru gaafa isin jirtan hordoftoonni wabitiif gaafa jirtan wabiin jira jechuudha saniin ala duwwaa ta'a jechuudha wanti martisaa biqiltuu dhaabanii akka bishaan irraa dhabuu ta'a jechuun gogaa jechuudha wabitiif kanaaf yaada barbaadan kennuu dandeessanii kennachaas jirtu jechuudha namoonni fa'aa godhanii arrabsan jiru natti toleen akkuma koomentii isa warra najajuu sana kolfa seeqaa gammadaa dubbisu sana sawarrana arrabsuus bifuma sanaan dubbisaa jechuudha. Homa yaada addaan qabuuf arrabsoo badaatti hin deebisu bakka onnee mabareedduu sanan kennaaf hunda isaanii fiigu jechuudha. Na waluma qixa ijuma tokkoon isin ilaala hunda keessanii. Kanaaf akka barbaadanitti waan isinitti tole waan isinitti dhufe waan sammuun keessa yaade waan keessan barbaade kamuu kennuudhaaf barreessuudhaaf irraa duubatti hin jedhina. Tarii qalbii nutti cabaa laata gurbaan kun nutti mufachuu danda'a laata nu arrabsuu danda'a laata nu qeequu danda'a laata dubdeebii wayii nu kennuu danda'a laata jettanii namoonni yaaddan akka hin dogongorre jechuudha. Deebinan isinii deebisu tokkoof tokko maalidha jaalalaa waan bira waan isinii deebisu hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een wabii abbaa jaalalaa naan jedhan bakka maqaa masaliin abaastan baay'ee nama jaalalaa ta'anii jechuudha. So kaamera maalii kootu qophachiiseeta akka kastee abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaafi waan isinitti tole kamuu dubbachuudhaafi እንትኒ ጉቱ ቀብዱ ምርገ ጉቱዳ ካን ኢሲን ቀብደን ሀርደሞ ማሊን ዱፍቴ ወቢቲዩብ ኑንጀቹ ደንደሱ ኪጂ በስቲ ጉሴ ኦዱስቲ ጉሴ ባየ ኦዴሲቴ ባየ አሶፍቴ ከንጀደኒ ሲለበመኒ አሰውን አመሉ መኮዳ አዳዱ መኮዳ አኒ ቃመ ኮራ ከን አካ አረበ ኮ ጃለዱ ቀሙ ሄዱ ሰቱ ና ሃሳ ሰቱ ነያቺሳ ሰቱ ባሴ ነገልቸ ከናፍ ባይ ወንጃለዳ ጀቹዳ አረበ ኮ ከናፍቲ ባየቲ ኦዴሳ ጀቹዳ so harda maaltu tivide maaltu bakka kana si dhaabeenaan jechuu dandeessu taariitii jechuudha. Iyyadatta yoo ta'e viidiyoowwan kiyya jalqabarra yeroon YouTube eegalu viidiyoowwan hojjechaa ture like location kana baay'een keessan beektan jedhee yaada yeroo dhaamee gara Finfinneedha dhufee yaalamaa ture iddoo kana na fida ture Yaasiin jechuudha. So har'as deebi'aas dhufee jira maaltu as fideenaan jechuu dandeessu. Hiriyoonni koo ijoolleen ana akkaan jaalladhu ijoolleen Finfinneedha ijoolleen jaalalli hiikaan jaalalaa maal akka ta'e isaanii gale kanarrayyuu caala kan isaanii kun jechuudha. Laa rabbi gadi bu'ee harkumatti itti kenne natti fakkaata jaalala waan jedhamu kan jechuudha. Harkarratti baatanii deemu baay'ee tokko namatti tolu. So ati hiriyaa keenya obboleessa keenya jaallatamaadha baay'ee si kabajnaa baay'ee si jaalladha gara Adaamaadha gara Finfinnee kootu naan jedhanii naafattarsiisuudhaaf jechuudha qophaaniiti kan isaanii na eegaa jiran akka caarraa ta'e immoo bilbilli kiyya ifaa cufee jira waa baay'ee yaaduu danda'u waan hin taane wanta baay'ee gara sammuu isaaniitti dhufuu danda'a ta'a ani bilbila isaanii immoo sammuuttiin beeku akkamiin akka isaan argadhuun beeku hedduutu akka dadhabeen jira waan isin ajaa'ibu jechuudha
yeroo ramadaanaati sa'aatiin nama baay'ee deemee jira yeroo baay'ee sa'aatii 11 booda hin beeluuf nan dadhabna maal silaatii yeroo kana asraa salaatanii sana booda xiqqoo naaf godhan silaa hirrafan yeroo baay'ee jechuudha ciisama warri dhiirotaa jechuu barbaadeeni yeroo aadaan sun baay'ee badeera dhiironni isin hojjetu ani narrafa garuu yeroo baay'ee jechuudha jaara midaana sa'aatii 10 booda erga asraa sagalee booda narrafa yeroo baay'ee garuu amma musaafira karaa deemeen jira hiriyoota koo bira dhufuudhaaf hin dhufe iddoon kun baay'ee mabal'ata jechuudha baay'ee dachiima hedduu bal'aa ta'eedha bakki nama itti argamu kuni eessa akka deemu hin beeku amma garam akka deemu jechuudha eessa jedhee eessatti akka isaan argadhu garamitti akka isaan argadhu rabbi haa beeku so argadhee maybe isaan wajjin afaxxaraa laata gaafii bira yookaan dhabeen ofirra deebi'aa maaliin sa'aatii kana booda xiqqoo olfaachuu mala baay'ee fagaata baay'ee jechuudha seensa magaalaa Adaamaarraati beektu jedhee yaada yeroo baay'ee namoonni Adaamaatti kan dhufanii mannaaraa gurguddoo magaalaan kun qabdu 3-4 tokkotti bu'u kan famous ta'e baay'ee beekamaan maalidha Qaallittiidha Qaallittiirraa gara Adaamaa deebi'utu salphata iddoon nama jiru kana Qaallittiirraa iddoon nama jiru kana dhufuurraa Qaallittiirraa gara Adaamaaf duuba deebi'utu baay'ee salphaadha jechuudha karaan isaa baay'ee makiraawudiidha manni magaalaa Finfinnee kun balaatti ta'eera konkolaataadhaan deema daandii cufanii kan isaan socho'anii so karaa waan san hunda danda'ee karaa san hunda ce'een qaxxaamureen kaniinaas dhufe inumaayyuu jalaan barfadha jedheeni sa'aatii 8tti waan kan isin ajaa'ibu kan isaan naa bilbilanii bilbilli koo ifaan qabdu even sa'aatiin kollee ifaan qabdu maal akka jedhu hin beeku baay'ee dadhabee jira waan isin dinqoo jechuudha Jadi tahu nasi mana? Lihat bar. Karena roti mau oduna busi karena tiasa bayar fata. Wan mundafu doain aku dah akar bisa wajib wala kunam sisu jechu. Kita karga bebu. Saganta ada tu jera baisu. Dan tak ada kes. Saganta head tu akan kopau jechu. Atau kalau baca cunda denyu. Saganta cina jera. Kan cidha booda immoo yaa'u namni walitti gaafa siiqee daa'ima argata maalidha beebii shaaworiin jira biraayidaliin jira waa sagantaa hedduudha kan as keessa jiru jechuudha garam jiran jedhee eessa jiran jedhee akka dhaquun beeku iddoon kuni qacaara namoonni dhufuu barbaadan Mallas Foundation jedhama magaalaa Finfinnee keessatti iddoo bal'aadha baay'eema jechuudha kanaaf na yaaddessee jechuudha eessa akka deemu garamitti akka deemu kanaaf gaafii natti ta'e gara makkas choolun beeku callisee man barbaada sa'aatillee baay'ee deemaa jira sa'aatiin ifxaara gahaa jira maal akka godhu rabbi haa beeku ka so du'aayinaa godha kanaafi du'aayinaa gochuu akka hin daganne namni si mudate hin jiru wanti akkanaa kun deemtanii baay'ee ma barbaadamtanii saluu keessummaa taatanii silaa isinii dhamtire kan dursee ga'uudha qabu namoonni isin barbaadan sun si dursanii gahanii sa'aatii 8 irraa eegalee bilbila isaanii naa yaalaa turan akka caarra ta'ee konkolaataan daandii karaa irratti gommaan tabalaashee ture isaafis daqiiqaa hedduudha kan nuti dhaabannee karaa gubbaarra sana boodas ergan gara magaalaa Finfinnee seenee karaan kiraawudiidha akkuma isiniin jedhe jechuudha baay'eema over crowded jechuudha Laka asii amma achi deemuudhaafi yaa namoonni beektan jirtu jedhee yaada daqiiqaa hedduu kan karaa gubbaarra dhaabattu jechuudha achi siiqitaa ibsaan jira baay'ee masi qoraa jechuudha humnaa oli rabbi alaafisu qaame maal akka godhu hin beeku waan hundaafu hiriyummaa kana baay'ee malee ijuma addaatiin ilaalan namoonni like sadarkaa kanatti sumaaf yaadanii nama wabii jedhamu kanaaf yaadanii like badaa sadarkaa addaa irra ofiin kaa'u akkasitti cinqamanii maal akka isaan qopheessan hin beeku normaalii garuu fuuluma gaariidhaan nama simachuun waan dinqiidha jechuudha yeroo ammaa kana isatu dhabame harka caalu jechuudha yeroo baay'ee si nyaachisa namni si nyaachisu suni
kaameeraa fuuldura teesseeti kaatii nyaattu yeroo baay'ee jechuudha. Biizinasitti jijjiiraa jechuudha. Namnumti fuula gaarii sitti agarsiisu hin jiru sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun bifa kanaan yaadanii itti qophaa'anii itti dhimmamanii itti dhiphatanii sanayyuu achi bakka Adaamaa dhufneedhanii baay'ee na rakkisaa turan jechuudha. Lakkii Adaamaa dhufinaadha. Anatu gara Finfinnee dhufa jechaaniin ture jechuudha. Irra deddeebiidhaan ofirraa dhorkaan ture. Akka isaan gara Adaamaan dhufne jechuudha. Baasii baasanii achi dhufanii achirratti immoo waan sagantaa kanaaf barbaachisu gaafa isaan baasan immoo yaada konkolaataa baasanii dhufanii waan barbaachisu achitti baasanii bultiin jira maaliin jira xinnoon ulfaataa jechuudha. Haalichi kanaaf anumatu asitti dhufa jedheeni carroomaadha aniin kun jechuudha. Namoota akkasitti na yaadanii akkanatti sadarkaa kanatti qophaa'anii na dhimmamanii na dhiphatanii anaaf jedhanii haala kanaan bicha imaajin gaafa godhu jechuudha. Gaafa yaadu sagantaa bareedaa wayii natti fakkaata. Waanuma boombii wayii waan naa qopheessan natti fakkaata jechuudha. Bakka garaa beela'ee kana waan itti shap godhu jechuudha. Waan dinqii wayii waan qopheessan natti fakkaata. Waanuma hundaafuu yoo wal qunnamne kuni hundi jechuudha. Abjuu ta'ee hafuu mala jechuudha. Akkan amoommachaa dhufetti amoommachaa deemuu danda'a ofirra jechuudha. So tokkoffaa bilbilli koo ifaa cufuudha. Ibsaa cufuudha kan baay'ee caalaatti na yaaddesse iddoo daayirektii isaan argadhee baay'ee masalbaataa ture. Garuu iddoon itti chaarjessanis waan jiru natti hin fakkaatu. Nuti yeroo baay'ee naannoma kana dhadhaabannee minaamin kana dura siyaasiin wajjin jechuudha. Naannoma kana dhaabannee minaa viidiyoo mooraamnee kan ofirra deebi'aa turre. Har'ammoo garamitti akka deemu hin beeku jechuudha. Eessatti akka bilbilli chaarjii ta'uyyuu waan hin beeku hin qabu. Hin jiruu isaa badaan beeku as keessa jechuudha bakki chaarjiitti godhatan. Bilbila namarraa fuudhee bilbiluudhaaf immoo normaalee kun horiyyaan kiyya bilbila isaatiin kan inni waraabaa jiru. Bilbilli isa chaarjii numa qaba. Garuu immoo bilbila ijoollee kana akkamiin akka argannudha rakkoon jechuudha. Namni hin beeku badaan jiru akkamiin akka wal quunnamni hin beeku. Naagamte dhugaa rabbii haasa'uu mas dadhabee jechuudha. Namichi akkasitti sa'aatii daqiiqaa san guutuu dheeressee odeessu of haasaan harkaa bide xixiqqoo ciisee barate too boqadhee jechuudha bakka. Akkamidha rafuun irraa bareedaa kaameraama bakka chaba. Prankiin gochuuf ijoolleen kun namni hunduu silaa prankii mana gochaa oola. Prankii ta'inaa waan isaa. Isa baakiyyaan bula kaameraama. Asuma bultaadhaan jechaa jira bineensa jala jechuudha. Hin barbaadu. Garuu nagaa wayiitu namatti dhaga'ama baay'ee. Bakka qilleensa gaariitu jira, qilleensa ajaa'ibaa jechuudha. Amala qabeessa qilleensi biyya kana. Muudii sitti jijjiirata malee qorra illee sirra deemu. Meekaanee barbaadna ka. Ka'een barbaadame yoortuun abdiin kuttuu jedhani. Kan ta'e si qabus illee.